Sumayyaan hawwiidhaaf carraa ji'a tokko keessa tokko qofa kennite. Sababni isaallee kaleessa taa'e hawwi afaan kee adabadhu isin ijoolleen Oromoo jechuudha. Gaaf isin gorsan isinitti dhabaasa. Gaaf Sumayyaan arrabsin ijoollee Sumayyaan turte Saayidoo kiyya Saayyaa kiyya gaafa jechaa turte har'a ammoo Sumayyaa jechuun mallas jechuudha. Siyaasaa keessatti guddate. Dhalaan siyaasaa keessatti guddatte otoo sitti dhuftee sin qalin qilleensa irratti dhaabdee akkati si gochiti jechuudha. Odoo adabattee naamusa godhattee teette har'a balaan kun hunda. Siistamni isaan fidan siistamni malli Sumayyaa malatte ilma Saayidoo Yamanitti argate jedhanii kijiban sun ka dura dhabame har'a eessa argamte? Intalli kaleessa dhabamte har'a eessa argamte? Siyaasaa isiin xaxaa jirtu hin beektan. Hawwii gorsaa turre, lolaanii turre, arrabsaa turre. Har'a ammoo Sumayyaan jechuudha deebitee isii mana san keessa isii morma qabdee akkatti gabbaasu mirga qabdi. Mirga guutuu qabdi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii jecha anillee naga kooda alhamdulillah galata rabbi. Akkuma beekamu kun nuti taatee jirti. Hawwiin arkuma ufiitiin balaa ufiitti dhaltee jirti. Sumayyaa jechuun mallas akka taate beeka. Mallas hin beektanii miti siyaasaa isaa. Siyaasaan inni qabu fuula sitti addeessee maal godhe asiin immootuyyuu maal godhaa ture jedhan siyaasaa san keessan seenu garuu. Sumayyaan akkasi. Sumayyaan zarii mallasi. Kana beekamaa beeke. Ijoolleen dhalaan kenna isin gaafa isin gorsan erga itti oseenti afaan isi adabattee maa taa'u didde maa kabaja godha. Roozanbar gizee tokko gaafa laalluun beekatte. Gizee tokko gaafa laallu jechuudha. Sumayyaan amma carraa hawwiidhaaf kennite carraa ji'a tokko qofa. Carraa ji'a tokko kanatti yoo fayyadamini morma qabdee akkatti qabbaase jechuudha hawwi. Hawwiin kaleessa sayyaa kiyya jettee footoo Sumayyaa caccabsitee irraa murtee maal gootee akkas goote sun har'a balaa ofiitti dhalte jechuudha. Ani maal isinin jedhe viidiyoo samoon hojjedhu irrattillee kakaleetti irrattillee maal jedhi isinin jedhe Sumayyaan malataa jirti. Karaa kamiin akkamitti intala kanatti dhaqee mana kana keessaa baase. Ilmi suni argame moo hin argamu. Ilmi sun ka Sayidooti moo ka Sayidooti miti. Amma siistamni isaan fidani ilmi kaleessa dhabame. Mala Sumayyaan fidatte ilaala. Akkamitti hawwi mana kana baasa. Akkamitti hawwi Sayidoo mana keessaa baasa. Ilmi kaleessa dhabame har'a maa argame. Intalli Sayidoo Adaamaa keessatti duris Yamanittis waggaa 10 wayii jiraatan kaleessa dhabamtee har'a maa argamte. Garee Sumayyaati deeggartu Sumayyaati sabaan yaada Oromoo hoo taatellee malee isiini gara Sumayyaa deeggarte. Siistamni isaa waliin qaban intalli suni duraan mana hidhaa turte har'a eessa argamte. Mala kuni malee ilmillee hin jiru. Intalli Yamanitti hidhamtee as galtellee hin jirtu. Sumayyaaf Sayidoo akkam goone gargar baafna. Yaada jedhu irratti tarkaanfii fudhatanii irratti mari'atanii taa'anii murteessanii Sayidootti bilbilan. Sayidoo yeroo hundaa gowwaadha. Dhugumatti gowwaadha. Roozan gowwaa maal jenna Sayidoon gowwaadha. Akkamitti yeroo hunda intala tanaan sakatta'ama Sumayyaadhaaf jechuudha. Akkamitti yeroo hunda waan Sumayyaan ajajje hunda ajaja Sumayyaa erga qaamallee waliin argin maaliif fudhata? Viidiyoo isaa keessatti intalli kun anallee hiriyaa turtee yoo ana Sumayyaa wallollee Sumayyaan dhayidhee mana isii bulti kuni odu duri waan duri. Ishi yaa jamaa ilmumti kaleessa dhabame intallumti haati ilma sanita kaleessa innillee Yamanitti soqee dhabe har'a eessaa argama? Bilaalee kun maaliif hin yaanne? Har'a eessaa dhufe? Mayyaa dinaan xiqqishuu sittis isin hin jedhu. Ajaa'iba rabbii. Ta'a jechaani turre jechuudha hawwi. Taa'i hawwi. Akkanan ashqabbaxini ofirra naasa'ini akkanan godhatini jechaani turre nuti. Gorsaan turre nuti suma hawwi. Hawwiin ijoolleen keenya qoya. Ijoolleen maan Oromoo kun isin maalumatu dakana yooma dhiira tokko feemasi yookiin immoo beekamtii qabu tokko yoo argattan maaltu dakana ol isin guba. Indiun hawwi taate odoo dhalaa nasbee qabdu taate odoo dhalaa gaarii taate Sumayyaa maa waan feete jetteeni miti. Maa waan feete isin jetteeni miti Sumayyaan jetteeni miti silaa jechuudha odoon talaa akli qabdu taate. Gaasa miidiyaa irratti fidee agarsiise mitiire afaan ofii waa'ee Sumayyaallee kaaftu waa'ee Roozallee kaaftu sa'a jettee mana ofii keessatti. Wallahi billahi sa'a jettee waa'ee Sumayyaa kilmaa takka gooteen kaaftu. Sayidoon hin galfadhe yoo ta'e hin galchadhe yoo jedhe galfadhu. Bakka deeggaruu qabdi maaliif isiinuu galaan jirtu waan ta'eef har'a shira xaxuufi malee isii Sayidootti deebi'uun hedduu. Har'a
akkamitti hawwii fi Saayidoo addaan baasa? Hawwii fi Saayidoo addaan baasa. Gaafa Saayidoon Sumayyaa hin galfadha jedhe hawwiin jalaa baati. Inni laalaa dubbii keessatti gaafa Saayidoon hin galfadha jedhe hawwiin jalaa baati. Hawwii fi Saayidoon gargar baati. Siistama kun mala itti irratti walii galanii taa'anii haasa'anii murteessanii jedhan. Saayidoon yoo ati akkana jetteen akkanarraan hafu Sumayyaa waan jaalatu Sumayyaatti waan deebi'uu barbaadu yaada jedhu san sammuu isaanii keessatti uumanii seef godhatanii qabatanii intalli kalee dhabamtellee intala tanallee kaleessa Saayidoon soqaa ture beeka. Kaleessa soqaa ture har ammoo eessa baay'iseetii dhufte. Eessa baay'iseetii dhufte. Isin hin garraamu bar na garraame wallaahi billaahi na garraame. Akkamitti mala bar ani jechaa ture haasaa kiyya keessatti jechaa ture viidiyoo kiyya keessatti hundumattu gizee hawwiin gabbaatee akka nama maraatee gaafa uffata roozaan hatteellee akkas godhattee intalli maraattee gubattee minaamini jinni jaan ka jette sanillee odoo intalli nasbee qabdu taate rabbi suuraa isiitti hin kennin amala aqlii sitti haa kennuun sun akkana beekumsi haa kennuun sun akka hawwii kana otoo an hawwii ta'e akka kiyyaatti otoo an hawwii ta'e waa'ee Sumayyaa hin kaasu. Roozan bar maaliif sodaatte akkuma jette san algarraa qabdee gadi narkeefti. Bilbilaan soixee dhabdee mitiiree hin beeytee mitiiree argachuu waan hin dandeenyeef amma karaa kanaan cabsattee itti dhufte. Karaa kanaan maaliif cabsattee dhufte? Jara lamaan gargar baaftee Saayidootti illee deebitu beeka intalattiin jaruma lamaan hawwi Sumayyaa Saayidootti deebi'uuf hin gootu. Isi dhiisa namoonni hedduun jaarsummaa qabna jedhanii gisee waan irratti dubbataa turan Sumayyaan hin dinne. Maaliif? Isin ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo aragalfiin barbaadanii hojjetanii teettanii erga heerumtanii. Batalii keessattuu ijoolleen keenya kun ijoolleen afaan Oromoo kun bakka gaafa xiqqishu isi fuula dhiiraa argatanii gaafa xiqqishuma isii fuula dhiiraa argatte hedduu takka bakka as qaabbatte. Haasa'an beektu malaan beektu bakka hin jiraa miti mala takkallee hin qabdu fala takkallee hin qabdu malallee hin qabdu falallee hin qabdu bakka baay'ee miti nagarrame jechuudha. Bakka ijoolleen keenya kun Sumayyaan immoo aartee miira hamaa keessa galtee jirti jechuudha. Viidiyoo isin hojjettu hundumaa isin dhiisate fakkeenyaaf daawwattoota isaa amma fakkeenyaaf hawwii akkasuma immoo daawwattu bakka miira adda roozan baramma gaafa tokko gaafa laallu siistama hin beeyti mala ittiin bultu mala dubartii roozan amma mala ittiin bultu hin beeyti isma dhugaa mala ittiin hin bultu hin beeyti waan taatu akkaataa dubartii itti xiqqoo jechuun harakaa tokko hin beeytanii miti itti akka tokko jedhama afaan keenyatti garuu jira nama dubbadhu malee roozan mala akkasii qabdi. Roozan nageenya isii barbaaddi wanni Sumayyaa amma Saayidoogaa laala amma asirratti gaafi mala akkasiisan qabdi jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya dhalaan keenya dhugaa isin dubbachuu fi baay'ee ulfaata wannaa qabachuu irratti bultii bakka gaarii seentee qabachuu irratti hundumaayyuu dhalamman keenya dhalaan Oromoo bakka hin jarjaran waa hojjechuuf hin jarjaran akkuma beektan hawween baay'ee tokko inuma qabbatte bakka namoonni Sumayyaa arrabsan hundi isaanii Sumayyaa dullatti Sumayyaa akkas Saayidoon immoo wallaahi billaahi itti alafa jechuu itti kakadha jechuudha. Saayidoon nama Sumayyaa arrabsu abadan hin jaalatu. Nama Sumayyaa arrabsu abadan hin jaalatu. Hawwi nama Saayidoon keenya jaalata minaamina jettee miti. Wallaahi billaahi rabbi keetti kakadhee miti. Saayidoon dhalaa Sumayyaa arrabsitu akkitti isiin hin jaalatu. Sababa qaba. Maaliif hoo jettani? Saayidoon rakkoos gammachuus gadda Sumayyaa hojii waggaa 10 wayii taa'ee bara. Isin haa galu. Xiqqoo sammuun isin yaadaa xiqqishuu isii. Dhala mateennatu kabajan beeni malee dhalaa Oromoo fuudhi jettaniin fuudha. Dhalaa lama guutuu amma gadhiisuuf deema. Mi maal fiddan? Mi maal jettan kana? Isin hin garramu? Oseentu takkatu jettu Sumayyaa arrabsite Sumayyaa sanirraa ilmaan qabaa miti maaliif iyyaan? Ilmaan Saayidootu jala jiraa bara. Rakkoo hedduu hojii dabarsee bara Saayidoon rakkoo hedduu. Gammachuus gaddas quufas beelas isii hojii dabarsee bara isin maaliif sammuun isin hin dalayne? Otoo addunyaan tun garagaltee inni Sumayyaan ekaa gadi hin buusu addunyaan yoo garagalte maal taata yaadanii xiqqishumeesse wallahi nan dhibaa ana. Ciao, waddi shaallo.